kai. Guyyaa roobii galgala saayitii lamaaf walakkaa irratti saayitii tokkoof naannoo daqiiqaa 40 30 ta'u irratti ture. Nama tokko nama lama taanee deemaa jirra. Ati gaaf hin beektu namni na beeka jettee normaalaan iddoo akkasii biyya kana keessatti baay'ee namni na beeka jedhee iddoo ofiin qabu. Dhuguma isaa yoon siin jedhe wanta hojjedha akkuma hojii tokkotti hojjedha waan ta'eedhaatiif. Galgalootuu deemnu konkolaataan maal siin jedhu veetii way kan fakkaatte tokko dhuftee fuula kiyya dura gaafa darbite asii acha laan hin mul'attu waan taateef sammuun kiyya waan dukkanan jaallatu qalbiin kiyya xinnoo shakkeera bifti aylaaksii wayii takkamoo sireeffii wayii kan fakkaatu tokko namni takka kara deema akkam nagaa keedha ani daaniin kee garraamidha afaan oromoo dhageenyaan gaggabaadhaan hoo akkam nagaa keedha dee gaafa itti adeemu konkolaataa sadaffaan duubaan dhufee cufe. Isa booda miilli kiyya kun xinnoon kaate gaafa miilla kiyya ol kaasuuf jedhu oluma na kaasan. Kulantu. Addis Safarii gullallee makana ta'e raawwate naannoo Addis Safarii kobilistoonii gabbu ol boo tokko irratti. Oluma na kaasanii konkolaatuma keessatti nu farki taa'uu dhaka. Namni naa wajjiniin jiru dugda kiyya duuba fiigaa isa akkas ilaalee isa booda harka kiyya kana hidhanii ija kiyya kanas asiitti hidhan. So afaanuma keenya kana dubbatan afaanuma oromoo kana dubbatan. Taa'een illee itti yaadde. Wanti ta'aa jiru kun nama dhuunfaa gidduutti immoo maayinna dhee gaafannetti yaadu gonkuma. So mucaan sammuu dizaayinii qabdi waan ta'eedhaatiif keessa fiigittiin jedhan nan dhagaa akka sirriitti. Yaadaan hin hordofe daandicha gonkumaa qabachuu hin dandeenye. Hin naannesse keessa hin naanne. Kallattiidhumaan na fuudhanii ba'anii haasa'a daandii kanarra natti qoosaa deemanii. Ija kiyya hidhanii jiran harka kiyya illee hidhanii jiran. Anillee baay'ee rakkisne. Ergan seenee numan taa'ee faara galfadheefi. Dadhabaan illee oole deemaan oole guyyaa guutuu lukumaan hin deema waan ta'eef. Naannoo sa'a tokkoof daqiiqaa 40 30 naannoo kan. Hin teenye ergammam deemnee raawwanneetiin booda manuma bareedaa amma biillaawwee takka keessatti nuuf arge. Cufanii jiru. Manicha gaafa ni ilaalu. Irra isaa keessaatiin bakki ampuulii 4tu jira. Sibiilli gidduu ishee waqaramtee jirti. Olla seensisan. Akkuma na qabaniitiin anillee kompiitara tokkuman qaba. Kompiitarumaan baadhee jiru kana kenninaa jedhan kompiitarichuma fudhachuuf turennaa kompiitaricha cabseera. Because wanta isaan barbaadaniif illee ta'uu dhiisuu danda'a kanan cabse. Faayila dhuunfaa kiyyaa qaba baran ofii kiyyaate. Namni ministeera mataa isaatii dhoksaa mataa isaatii qaba. So kompiitaricha cabse ooluma qabatan kompiitaricha seensifatanii deemu. Achi akka keenya raawwanneen booddee kompiitaricha akkuma baatanii jiraniitiin maaf caccabsite kompiitaraan isin fayyadu hin jedheen ka kiyya waan ta'eedhaaf qabeenya kiyyaan caccabseen jedhe. Achi dhimma afuriif si barbaannadan takka kan si barsiise nuyi jedhan kan na barsiise garuu isaan miti gammadaa ol jirraa lamu abbaa koo sana dhasheen na barsiise. Koosti sheerii kaffale kan kaampaasii illee yoo ta'e. Seegalee yuunivarsiitii moo na barsiise. Namni dhuunfaan baajata sana barsiise takka illee hin jiru. Kan si barsiise nuyi kanat wajjin hojjechaa jirtu moo qaama biraadhaan. Ana artistiidha qaama kam wajjin hojjechaa jiru. So wanti hojjechaa jirtu ammaa kun immoo maal yaaddeetu si jedhe jalqaballeen. Amma dhimma abboomaa mitikkuu tokkoof lafa hin bu'iin hin qabu. Nama dokumentariin hojjetamuuf hin irra jiru dheede. Obboleessi isaa wajjin illee wal quunname naan milkoofne. Gaafuma kaasanii dokumentariin waliin qabaa jirtu kun salamaffaadha kun. Dokumentariin waliin qabaa jirtu kun maal gochuu barbaaddeeti jedhan. Ani san dhalladhee arragee kana gaafii baay'ee nama gaafadheen deebii dhabe obboleessu. Baaruutumsaa eenyuutu ajjeesee istiillaa deebiin arganne. Nama biriiliyaantii nama biyyattii kana geggeessuu miti Afrikaa kana waaltessuu danda'u. Akkamittiin du'ee deebiin arganne bar. Dhaloonni na booddee jiran akka isaan gaaffii kana gaafatan hin barbaadu. Googil godhee kaa'uuf hin barbaadu. So dokumentari hojjedhee kaa'uun qaba. Dokumentari irraati immoo namni biizineesii faayidaa argatu. Namni takka illee hin jiru seenaa irraati kan hafe kan hunduma beeka. Akkamitti akkan hojjedhu moonatu beeka. Akkamitti rakkadhee akkan hojjedhu moonatu beeka. Dokumentariin ati tuulaa jirtu kuniif ka'aa jirtu kuni eenyuun rakka'aa jirtaadhaan. Ani eenyuun irratti illee ka'aa jiru. Oromoofiin ka'aa jira. Generation borbooddee jiru. Akka inni gaaffii wal gaafatu hin barbaadu. Gaaffii narra gaafadhee deebii dhabe dhufee akka inni deebii dhabu hin gaafadhu.